Ashama harka fuunee daawwattoota YouTube Saaqzeenuu jalatti argamtan hundi keessan nageenya keenya kan kabajaaf jaalala bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu. We treat you like a sister, but like You don't treat me like a sister. she don't respect us, she don't respect him, and I think she's psycho. I'm not going to marry you guys. I'm marrying Binyam. Ay faranjii kana. Bakka isin bira sheemiin tokko wayin jiru miti fedhii keessan ibsachuudhaaf waa tokkoon isin daangessu hin jiru. Maal qaba hundi keenya YouTube kana taane jechuudha waan keessa keenya hunda baafannee waan barbaanne goone sila. Dubbi keenya irratti Biniyaam nafxanyaa haa taatu malee ispoorteenyaa beekamaadhaa fi nama haadha manaa faranjii of jalaa qabudha. Egaa show guddaa akka addunyaatti nama hojjetudha ati manaasaa faranjiidha. Waan jarri waliin jedhan intervichas baay'een beeku ingilizeenyaa wajjiniin cittaadha waan ta'eef waan isiin jetteennaan fuulatti naqxee koomentii jalatti naa barreessaan isiniin jedha. Fokkoo akka kanarraa rabbi na oolchu. Inni kan biraa wantani na dhibe tokko TikTok irraa argeetanii karaa deemaa yeroo inni sangaa qotu tokko jechuudha. Dubbi keenya irratti ani ilma qotee bulaatii nama sangaa qotee guddateedha. Sangaan akkamitti akka qotamtu haala yoo qabdedha malee sangaan duukaa batatata jennaan jechuudha si harkiftee deemte jechuudha. Fakkeenya akkamii fudhatanii abiyyiif ummataa jedha. Look at this dude. Wait till you see the. No. Egaa kun fakkeenya guddaadha dubbii keenya irratti namni waa malee jedhu. Abiyyi giddiidhaan isin bulchaa jedha uummanni garuu kunoo ati nun bulchitu inni kaan jalaa baqataa inni kaan itti deebi'a jechuudha. Fakkeenya addaati dhugaa dubbachuudhaaf taanaan dubbi keenya irratti karaa deemaan artistii beekamaadha. Nama TV irratti karaa deemaa maqaa jedhuun jechuudha. Haala hawaasa keessa jiru rakkina uummata Oromoo kan ibsaa turedha. Yeroo baay'ee mana hidhaa keessatti nama rukutamee miidhamee wiilchariidhaan deemaa turedha. Ammatti illee hidhamuu isaa dhageenya eessaa akka jirullee amma quba hin qabnu jechuudha. Uummanni Oromoo namoonni jajjabaan jalaa hidhamanii akka jiru gamanumaan akka beekamudha. Dubbi keenya irratti dhimma wabootiin wal qabatee waboon ni riphee moo maaliif callise kan jedhuudhaan hojiiwwan gurguddaa hojjechuutti jira waboon jechuudha. Akkuma kana immoo shanee balleessina jedhanii wanti jarri hin godhin hin jiru. Mee viidiyoo kana ilaalame. Eenyuuf gaafa jiru nagaa wal jira. Dirtuu jira. Eenyuuf nagaa wal. Dirtuu jira. Eenyuuf nagaa wal. Dirtuu jira. Maaliif gaafa shanee balleessu bada. Dirtuu jira. Maaliif shanee balleessu. Dirtuu jira. Dirtuu jira. Maaliif shanee balleessu. Ariif na bakka. Dirtuu jira. Godhu osoo Aboo sadaatiin gaa dirtuu jira. Maaliif shanee balleessu bada. Oromoo balleessuu jechuun uummata Oromoo hunda Oromiyaarraa buqqisuu Oromiyaarraa biyya addunyaa hundarraa uummata Oromoo waan jedhame dhabamsiisuudhaan alatti waboo dhabamsiisna jettanii ofii dhabamuudhaaf jirtu. Namoonni baay'een mootummaan baay'een wajjaaneedhaa kaasee hanga har'aatti jechuudha. Adda bilisummaa uummata Oromoo dhabamsiisuuf jecha wanti jarri hin jaalin wanti jarri hin godhin hin jiru. Adda bilisummaa uummata Oromoo dhabamsiisna jechuun uummata Oromoo hunda Itoophiyaa irraa isaa ta'u guutuu addunyaa irraa isaa ta'u dhabamsiisuu jechuudha kan isin beekuudhaa qabdan. Waan ajaa'ibaati bara. Waboo jechuun kana. Mukoromiyaa sololo qilleensi raasee dafii kottu yaa wabuukoo saba kee qilleensi raasee yoo wabuuf qawwee jabeessee Oromoon qabiilisoomuu. Falmataa mulli zinnaara waboonaa jiraatu yoomuu diinasaa harkaan qabuufi finfinnee marsee dhukaasaa ergamtuu diinaaf bobbaatee booji'ee wal faana yaasaa Ore baay'ate daraare qurxummiin galaana keessa
innu isiniif jiraate saba koo waboo jabeessaa. Oree baay'atee daraaree qurxummiin galaana keessaa innu isiniif uflaate saba koo waboo jabeessaa. Kanaaf waboo balleessuu jechuun uummata Oromoo hunda balleessuudha. Dubbii keenya irratti taateen gidduu baranaa torban kana keessaa uummata Oromoos haa ta'u saba biraa irrattis haa ta'u warri nafxanyoonni yookaan immoo maqaa faannootiin of gurmeessanii guutuu Oromiyaa keessatti Wallaggaa uummata Oromoo Wallaggaa daangaatti darbanii hacuucaa jiran buqqisaa jiran qeef qabeenya isaanii irraa buqqisaa jiran jechuudha. Amma wal gurmeessanii ammas hojii boonsaa hojii gurguddaa hojjechuutti jiru. Meeshaa warri biyya alaa jiran gufundumii adda addaa bananii keessoodhaan nu TikTok irratti afaan banaa oolla jarri keessoodhaan walitti qabamanii uummata Wallaggaa irratti ijaaramaa jiru. Uummata Wallaggaa qofa osoo hin taane uummata Oromoo hunda irratti ijaaramaa jiru. Jarri Oromiyaa guutuu keessaa bakka adda addaa qabattee jirti jechuudha. Guyyaa guyyaadhaan badiiwwan adda addaa waggaa waggaadhaan badiiwwan adda addaa balleessaati jira. Ragaa qaqqabatamaadhaan argaa jirra. Kanaaf jennaan badiin eengadda keessatti nama lubbuudhaan jiru fayyaa harkaaf miila hidhanii ibiddaan guban sana video sana argine erga video sana argine akkuma jedhaa ture akkuma iyyaa ture guyyaa lama qofitti miidiyaa irraa iyyine wacne sana booda ajandaa biraatti deebine jechuudha. Kun of nun barsiisu taanaan kun tokko nu godhe adda bilisummaa uummata Oromoo bira hin dhaabbannu taanaan siichi mana keenya illee yoon dhaqqabee jedhe wanti kana qaqqabuun isaa hin oolu waan ta'eef waan dammaqnu natti hin fakkaatu yaa jara keenya. Kana jennaan ammas taanaan jarri gurmuutti jiru wal gurmeessanii uummata Oromoo balleessuudhaaf lafa Oromoo saamuudhaaf takka gadi jedhanii hin beekan waan ta'eef ammatti adda bilisummaa uummata Oromoo warri biyya alaa jirru fakkeenyaaf warri biyya alaa jirru yoo deemne illee loluu dadhabnee jenne meeshaa adda addaa bituuf hin dadhabnu qarshii walitti buufne saappoorti gochuu hin dadhabnu waan ta'eef kanarratti ammas jajjabaachuun dirqama Oromummaati. Egaa akkuma beekamu mootummaan kuni mootummaa weellistoota qaqqaalii uummata Oromoo qaqqaalii hedduu isaa lafarraa daguuguudhaan beekamuudha jechuudha. Dhugaan Hacaaluu Hundeessaa yoo fudhannee jennee hanga yoonaatti ba'eeti hin beeku. Hanga yoonaa dhimmi Hacaaluu Hundeessaa dhugaan isaa maal akka ta'e sanarra darbe kan daadhii galan illee dhugaan isaa amma yoonaatti akkasumas ammoo abukaadoon Abdul Jabbaar illee hanga yoonaatti dhugaa namoota hedduutu dhokatee jira waan ta'eef warri siyaasaan barana hidhamanii jiranis hanga yoonaatti afaan qabatan taa'uun isaanii mana hidhaa lammaffaa keessa akka jiranudha kan inni nama hubachiisu waan ta'eef qabsoon uummata Oromoo amma uummanni Oromoo waan barbaade tokko argatutti duubatti waan nama deebisu hin qabu waan ta'eef ammas mudhii keenya hidhannee qabsoo keenya itti fufuu danda'uudha qabna. Egaa daawwattoota keenya sagantaan har'aaf qabadhee dhiyaadhe kana fakkaatu ture sagantaa biraatti nan walitti deebinutti turtii gaarii. Gante ya harka nyaatatti kan faanni keentolle gaadhii galaanii fi kan haacee koo nyaatte keenya baranaa olee boolee warraati argina osoo nun qorii madaan kaleessa arras nun tollee kunoo ilmeessa osoo nun qorii madaan kaleessa arras nun tollee kunoo ilmeessa. Jannee si amanne harka siif rukunne